sadarkaa tokko hin qabnu jechuudha. Biyya Oromiyaa jedhamtu dhiisatu nama Oromoo jedhamullee ijaan arguun nuti waan guddaadha jechuudha. Kanaaf barattoonni keenya ba'anii maaliif alattafuu? Barattoonni keenya maaliif harkaa qabu? Oromummaan yookaan eenyummaan gootummaan barattoota keessatti biqilee kun maa saba Oromoo keessatti hin biqille? Barattoota kan harka duwwaa waa'ee biyyummaa abbaa isaanii waa'ee eenyummaa isaanii raase kuni gabaree qotee bulaa maaliif in kakaasne daldalaa maaliif in kaasne barsiisaa barsiistuu doktora injiinara maaliif in kaasne bara maali kan sabni biicuntu nu barattoota keenya nu harkatti fixaniif dhiiga barattoota keenya hoggaa darbee otoo lafaa hin gogin otoo gadaamessi haadha isaanii hin qoorin baranas nuti deebi'anii barattoota keenya nu harkaa fixaa jiru. Barataan tokko barataa jechuun maal jechuudha? Kan boru biyya bulchu, kan boru doktora ta'u, kan boru injiinara poolisii bara addunyaa kana bulchuu danda'u jechuudha. Barataa tokko jechuun barataa tokko dhabne jechuun qaamni keenya tokko nurraa citee jechuudha. Qubni harkaa keenya tokko nurraa citee jechuudha. Maaliif yaa Oromoo yaa saba kun maaliif tokkummaa dhabna? Sabni biicuun kun maaf nuti taphatti bara baraan? Maaliif tuffiin kana qixxee? Maaliif akkas nu tuffatu isaan? Nuti eenyu? Maaliif olfiin hin jenne? Nuti eenyu maaliif ofiin hin jenne har'aan tana? Yeroo barattoonni keenya haalatti dhiigni isaanii lola'ee reeffa isaaniillee kaasuudhaaf uummanni karaa itti siqee kaasuudhaaf Oromoon biyya keessaa biyya alaa maaliif callistu? Maali wanti isin eeddan? Egaa qabsoon hanga kana finiine erga nuti hundi keenya tokko taanee Oromiyaa kallattii arfanii nu irratti hin falmanne akkamitti falmannee bilisoomuu fi kan nuti eeggannu eenyu eegganna? Adda bilisummaa Oromiyaa qofa eegna yoo ta'e adda bilisummaa Oromiyaa arras ta'e borus ta'e humna wayyaaneedhaan waraanuu hin qabu yoo uummata isaa ta'e malee meeshaa hin qabu. Kilaashiidhaan wayyaanee isa taankiif jeertii qabu waraanee nurraa kuffisa yoo jettanii yaaddan ta'e yaa uummata Oromoo baay'ee dogoggortanii jirtu. Kan wayyaanee ofirraa kuffisuu danda'u uummata Oromoo qofa. Nu qofa nama biraatii miti. Qaama qabsoo kamiyyuu miti. Uummata Oromooti kan wayyaanee ofirraa kuffisuu danda'u. Barreen gaddaa barattoota keenya nurraa fixanii nu waliin nyaatanii dhiiga barattoota keenya irratti harkaanfatanii biyya keenya keessa bashannanaa turan. Baranas akkasuma akka biyyeeffatan barattoota keenya isaan waa tokko of harkaa hin qabne meeshaa isaaniitti